Maaliif matatti namuu angootee bolola? Maaliif tokko tahee hin deemne tokko ta'anii deemuu maaltu dhorka? Fashalli isaanii guddaan achi. Tagartee gurbaan akeeke fashalli isaanii guddaan kagartee warra siyaasaa makhluuqaa oofuuf fashala isaanii akeekee jira caaluun. Deemi caqasi OBN irratti OBS irratti caqasi deemi. Oromoo yoo nyaadhame dhaaba Oromoo nyaachisee je. Sigalee dhaaba Oromootu nyaachisa. Akkaataa itti fassaratutti fassaradhu ati. Idan duuba gartee tafarruqni yeroo hedduu nama biraa komachuu silaa dhiifne. Waan biraa komachuu silaa dhiise ummanni. Warri siyaasaa gartee makhluuqaa oofu waan biraa komachuu dhiisa tokko ta'a. Dhaabni gartee yaa'u kun tokko ta'ee maa wajjin deemne maa wal jalan deemne maa tokko hin taane gaafa isaan tokko ta'an ummanni biraan sodaata. Gaafa isaan wal nyaachuu eegalan dhab keessaa nyaatan. Beeyta Rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan jee alaykum bil jamaa jee. سياسة شريعة دقيفت سياسة الشريعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة توكوتا هركي ربي ورقرتي توكوتا والجنجر ربي سبحانه وتعالى من فارق الجماعة جي امني قرتي جماعة إيسيبه مالتا يين كوبا نياتي جرين كوبا باتي يين فرطي ديمتين gabaabdutti warri gartee siyaasaa makhluuqaa oof wal ta'uu dhabuun isaanii nama hedduun nyaadhamu jira. Siyaa galtu yoo si galte yeroo hedduun itti gartee hin feenullee dubbii siyaasaa makhluuqaa tana hin feenu siyaasaa makhaaliqaatu nu geessi. Walaakin immoo zulmiin itti gartee namni tokko wayita miidhamee ajjeefamee nama aarsiti. Zulmii wayitarra deemte. Zulmii sani tagartee nama aarsitu namni zulmii irratti miidhaa irratti ajjeefamuu qabu. Ilaa yoom namni kun gartee wal ajjeesa. Ilaa mataa. Idan duuba gartee jara keenya gorsa yoo dandeessan ummatuma gartee daddeemu dhaaba gartee dhaaba jee daddeemu kana kulli meekunoo tokko haa ta'ani iyyaa oluu miti booyuu miti Facebook irra ba'anii booyuu miti tokko ta'a jaan tokko haa ta'an tokko gartee agoobara jala tokko jalatti haa deemanii hal yastati'uuna haadha danda'anii kana danda'anii hin danda'an. Tanaaf gartee bineensi gartee gamaa gamanaa nyaata hanga sumaa jara keenyaa Rabbi subhanahu wa ta'ala waan fedhu dalagaa. Minilik dubbii minilik targeenni gartee hedduu gartee Hacaaluun deddeebisee dubbatoo dubbii minilik tana. Dubbii minilik tun Hacaaluu dhiisi namayyuu aarsiti. Wanni minilik godhe sigalee daran irra guddaa namni inni ittiin gadiin taa'e ummata muslimaati. Oromoos akkasuma godhe. Muslima dhukkee irraa kaase. Gurbaan kun ni balaaleeffate. Mirga qaba gartee anytime minilik ammallee gartee mujrima minilik. Milikoonni inni godhe takka hin jirtu. Illaa balaa gartee ummata muslimaatiif fi ummata Oromoo fixe. Idan duuba gartee balaaleeffannaan inni gartee san balaaleeffate waan sirriiti. Akkuma namni muslimaa tokkolleen isa kana jibbuutti gartee minilik jibbuutti innillee jibbe. Kanama Oromootti innillee Oromoo gartee hedduu fixe. Minilik Oromoos muslimaas akkasii fixe. Idan tanaafuu ajjechaan gartee Hacaaluudha akka nama biraatiin ajjecha nama biraatiin takkaa miti.
باور قبا قربان الرمني سار أساس الرامة أكسي جرخينيا أبو متخنا ربي تكو أقولو دامني تكوتا تنتداما إيان ولنا إمبوينا إنرارنا تكوتا هديما جيمه يوغرتي تكوتان سري يو تكونتين نيادمي سيغانا دا نيادمي سيغانا يو تكونتين نيادمي سيغانا دا أكسي نجن جزاكم الله خير جزاء نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته